Waa namni akkanaa siin jira dhugaa rabbii paartii tokkoffaa isaa dura galakseen ture liinkii isaa komentii jala sinikaa tokkoffaarra kaasaatu akkamitti akka wal baranillee dhaggeeffadha jechuudha iddoo inni itti jaallate mii dhugaa rabbii waaqayyo gaa'ela akkana namaaf haa kennu mii amma dhumatti dhaggeeffadha dhiirra akkanaa sinuma jira dhugaa rabbii. Dubartiititti naa yaada malee akka dhiiratitti naa yaada. Guyyaa takkitti erga walitti dhufne waggaa sallaffaa fixuudhaaf. Guyyaa takkitti jechaan na tuqee hin beeku maqaa jaalalaatiin na waama. Guyyaa takkitti beelee dhoobadhee tachi teessa maalidha akka dhiirri kinoo dubartiitti koosaa guurusan hin jiru. Isa bira firii argate nyaatee yoo dhabe dhiisu bakka. Kadhannaa isaa naa kadhataa naaf irree bitas kana dhaqee naa kadhataa. Oona dhukku birreetti namadhaa deemes tsalootii naa godha akkasitti ol jajjabeessinee jireenya keenya. Achi ijoollee fedhiyoon ammaa waraabee hin jiru naa fullaasuu didee asirratti asinii xumuraa amma dhumaa dhaggeeffadha. Anduraatirraa amma jammaraa dhaggeeffadha. Seenaa tiyya keessa darbeessiniin jedha. Achi paaspoortii kiyya sanamma niitiin na argite. Na argite as deebi'ee ijoollee obboleewwan koo biyya alaa jirtu. Ijoolleen biyya alaa akkatti birrii fiddu argee mitiree itti namadda obboleewwan kiyyattis. Rakkina tiyya foon kiyyaafanii akka ta'etti bara darbaafan. Amma obboleettiitti Dubaaitti barreesse maaloo bannaatti akkaatti rakkatteerti birrii fixaniiru maaloo gargaaraadheen misajji barreesse maaloo duraan nageenyettee mucayyoon naan argineere mucayyoon kaardii bitachuu dadhabe sanan dhumee jechuudha. Amma achi ishii Saawudii na argite siistarii waan tolachuu na argane takka marmaraa na dandeesse takka hoo biyya alaa ittiin nan deemu na dandeesse inni yoo paaspoortii naa saddisiise ijoo zeegaa kiyya sinitti machuun du'aaf hin jenneen kinoo kanarraan geessin jechuu dhaggeeffadha amaduma. Amma inni akkasitti na gargaare bilbila kiyyaa misajjiitti barreessee siistariitti ishiin birrii na argite sunis Saawudiitti na argite takka marmaraa na dandeesse takka biyya alaa na dandeesse inni yoo paaspoortii kiyya naa saddisiise biyya alaa sunu gaddi isaa naa tole xeenaa dhabe xeenaa argadde. Biyya alaa na didde biyya alaatti na deebise biddeen kiyyatti na deebise jechuudha. Biyya alaa deeme lafa garuu waan hunda isinitti ni manne gizee mucaa kanatti dhufu inni irree waa tokko hin qabu birrii 50 buukirraa qaba. Ani yaadaa 0 dheeda isinitti madde 00 mucaa suni maatirraa lafa maatissaa kenneefi baadiyyaadhaa katamaa keessaa geeddareeti. Lafa san amma biyya alaatti na argee jechuudha. Waraqaa maatii beeksise maatii kiyya. Toleedhaniif anis toleedheef dhugaa waaqa odoo bineensi na nyaate isa faana na nyaata. Oonan gadidames oonan argaddes oonan beelees isa faana malee nam takka dhugaa rabbi nama himmaan kunarraa xaragee seenaa keessa na dabarse waan ta'eef. Amma achi mucaan kun ana biyya alaatti na ergee warra maatii kiyya waraqaa beeksisee isheedhaniini amma isa lafa kennanii fi maatisaa baadiyyaadha katamaa keessaa geeddaree maqaa eenyuti maqaa kiyya maal akkamitti geeddareedha ijoollee akka kufnetti namni akka duunetti amna malee isiniin jedhe amma abbaa kiyya waameeti maqaa lafa san maqaa kiyyaan godheeti waraqaa san abbaan kiyya fudhatee galee. Birriin beerutanii si'alaa dhumte suni oosii bitti lafarra sii bitti kinoo akka waan dhabdeetitti ilaaleen akka waan qabduutitti ilaalee jedhee sammuu koo boqonnaa dabsan boqonnaa naa godhe warri dhiiratirree dhaggeeffadhaa ilma namaa akkatti mimmaan irraa xaragee nama na godhe. Amma achumarraan lafa isaa irratti ijaarradhuu naan jedhe ijaarrattos naan jedhe birrii ergite akka waan bitamu. Waan hojjetamu hundumatu bilbilaan haasofsiistee akkasitti bitatta. Ani jireenya fassi barbaade ciqiciqii hin barbaadu. Anirree jireenya keessatti boqonnaan barbaade malee ciqiciqii isaan barbaade. Yaa dubartii dhaggeeffadha yaa obboleewwan koo birrii yoo inni irratti argite anuma tana inamanii birrii seexana karaa nama harkaa baddu hin beekan walitti nama natti isheen. Amma achi mizmaara bituu dhaqa obboleettii koo obboleessa koo dhaggeeffadhaa gudii nama. Mizmaara bituu dhaqa. Namicha mizmaara irraa bitu san itti naasaa. Biyya alaan jira garuu akka biyya keessa irratti itti na hojjisiise. Waan kiyya baraan deemala. Akkan hin xaraxarree sarree akkan boru ittiin hin caqaccan. Jireenya qarroo barbaadeen irree akkuma ani jaaladhu.
Ijoo wiitanii numa argattu. Dhugaa waaqa nama nyaatu milkoofne malee namni hawwii qabu inuma milkaa galgala keessas ganama dhabu galgala isa bareedu. Amma mucaan kun mizmaara oo bituu dhaqe abbaa mizmaaraa irraa bitu na haasofsiisa. Birrii ammanaati tafeedha. Inni irree gammoojjuma irratti waraqaa laalakkaatti. Eeshi simintoo bituu dhaqa akkasumatti anatti dubbisa abbaa simintoo gatiin bara. Amma shawaa bituu dhaqa akkasuma warra hojjisiisuu gatiin ammanaa kaffalama akkasuma kunoo dhumate yoo kunis akkasumatti birrii kiyya anjee lamaa manaanan hojjisiisa anjee lamaa buukirri kiyya irratti naadha anjee lamaa buukii kiyya irratti akkasitti hojjetadhee intalli zeeroo sun nama taate sinis immoo kana yaadaa malee du'a yaadina. Waan ni jiraadhaaf nuume maaliif du'atti of gaggeessitu du'arraa fagaadhaa ta'u sinirraa of fagaattu kaattaniitu hin qubne takka oduu garaa nama nyaatti beeloftee uniformii keessa oduu asii gubattu galtee oduu kafana takkan uffatii kafana akka ilmoo namaa biyyeen nyaatti anaa nyaattu biyyeen dhugaa waaqa akkasitti mucaan kun mana nabe mana naa ijaaree nuulachuu zeeroo turre kinoo warra waan gaariirreerra dhugaa waaqa olin lollu olin geenyu waan jiru birrii kiyya akkaataan beeka oonan gales wanna takka jechuudha. Amma mana sannaa ijaare siniif affixa. Mana sannaa ijaare Dubaa waggaa 5 ture biyya irratti gale. Samaanaa godhadhee bucaa kana wajjin birrii kiyya buukirratti cimmisaa ture sani lafa tirfii mana malee jechuudha. Lafa tirfii bitadhee dhufe dallaa inni itti naannachee shunkurtii adii dhaaba xiqqila goommanii dhaaba. Mana sanirratti naa ijaaraa jira. Inni hojjetaa ture yoo mogoritti hojii sanii iseet baargaamoo dhaaba baardaafii jechuudha. Baardaafii facaasaa xindii 14 walakkaa dhaaba. Mana naa ijaaraa qallaboo hin qotaa minaan achi ol ka'a. Ijoo kufuunis ammanuma guddachuunis ammanuma miti. Akka kinoo fiilmii ta'e seenaan kiyya jechuudha. Akka fiilmii ta'e anirree akkuma fiilmii tan godhe jechuudha. Kufeesi kees galata rabbii. Eenyumtu oo nyaatamtan hin boo'inaa oo nyaattan boo'a wanni dafqi nama harraaf namaa taate boru garuu haraddaa namaaf balleessiti dhugaa waaqa umurii ofii gabaabbata namni umurii keessan dheeradda dafqi teessan xiqqaattuyyuu ishiidhaan bula hoo dabdanoo bosonuutti galaa bula dhiirarree maan ta'e omaasiin kun dafqi dubartii dhugaa waaqa harraaf garuu sii ta'a boru garuu si balleessa dhugaa rabbi maaliif kufeen ergesse dhimamee sarge wannan hin taane jiru. Kanaaf marzii nu giina ofin ajjeesina maaloo haadhatoo maaloo birriin nuffinne nutu fide malee hojjete. Kanaaf akkasitti yaada isinii jedha obboleewwan koo amma mucaan kun kinoo akkanatti innis jireenya isaa godhate anis jireenya isaa olitti makannee innis hin xaara anis hin xaara olin caqaccannu birrii kiyya akkaataan bara yaa obboleettiitti na dhaggeeffadhu. Ani namicha samaanaa wajjin hin godhadhee biyyaa bareeto samaanaa wajjin hin godhadhee akkaataa isaa waa'ee isaa beekuyyuu birrii koo ittiin dhangalaasuun birrii koo hin balleessuun innuyyuu akkasitti hin barbaadu. Mucaa kana shakkeetii miti akkanatti waan hunda bira dhaqee na haasofsiisee bituusaa shakkii keessa galuus hin barbaadu. Ani amanuu isaa dhiisetii miti. Garuu immoo amanamee jireenya isa faana godhachuun barbaadeedha. Anirree amanamee jireenya isa faana godhachuu barbaade. Tokkoffaa dhiira malkii ilaalinaa. Amala isaa ilaala. Namni bareedni keechi ishii bareeddudha. Keessisa. Akka dubartiitti naa yaada malee akka dhiiratitti naa yaada. Guyyaa takkitti erga walitti dhufne waggaa sallaffaa fixuudhaaf. Guyyaa takkitti jechaan na tuqee hin beeku. Maqaa jaalalaatiin na waama. Guyyaa takkitti beelee dhoobadhee tachi teessa maalidhaa akka dhiirri kinoo dubartiitti koosaa guurusan. Isa bira firii argate nyaatee yoo dhabe dhiisu bakka. Kadhannaa isaa naa kadhataa naaf irree bitas kana dhaqee naa kadhataa. Oona dhukku birreetti nama dhaa deemee salootii naa godha akkasitti ol jajjabeessinee jireenya keenya fooyyeffanne nu. Ammas immoo kanaa ol akka taanu rabbi irraa abdiin qaba. Maaliif fuudhee dafqa namaas keessaan qabu. Tiimaanan xaara jechuudha. Nyaanni amma irraa nan nyaatame malee. Kanaaf dafqa teessan xiqqaatturre odoon kaan biyya laatonaa dhufuu didee mucaan kun gizee sanaa zoozedee mimmaan irraa xaragee miti. Odoo manaa dhabne bosonuu keessatti affaana galeeto jireenya godhadha malee bosona keessatti ana nama mimmaan irraa xarage
du'a bichaa biraan lafa xaxxara jechuudha. Kanaaf yaan tala namaa ofin nyaachisi nyaatamtu guddoo yaadin jireenya yaadi. Ijoollee munni tokkichi hin haara malee hin boba'u. Nama tokko ta'e jechuudha. Oduu amma feexaare umaaf fooyya'uuf. Inni irree in hojjetan taa'u rabbi qixxee isaa hojjetu hin jiru. Gara walitti dhufuuf fididi. Laa anis minaan saatii innis minaan kiyyaa walitti nu dabbalee garuu mana dhabne mana godhannee mala dhabne mala godhannee kilooma jireenya fooyyeffannee tokko taane. Sinirree kana yaada malee du'a hin yaadina. Ijoomee warra fajjeessu warra akkasatti lubbuu isaa aaree of galaafatu kun lubbuu isaatu mana waaqayyo ofitti eeyyamee fudhatu. Abidda irratti bobeessitu lubbuma keessan akkuma foon keessan lafatti gad dabarsitu waan akkasii dhaaba. Galatooma hundi keessanuu dhiifamas naa godha isinitti